Egaa akkuma argaa jirtanii yeroo baay'ee namoonni mudannoo kana qabdanii mudannoo akka hojjettu Filipiinii kana jechuudha. So ijoollee baay'een beektanii waan akkanaa kun yeroo baay'ee nama mudata. Shamarka fundirtoota kabajamtoota chaanalii YouTube galatti jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Ammoo mudannoo tokko isinitti hima. Ishii argeetan dhugaa dubbachuu fi mudannoo kan yaadadhe. So yeroo baay'ee beektanii yeroo jalqabaati kun yeroon haaraa dhufu jechuudha biyya Arabaa kana. Yeroon haaraa dhufu addis yeroo dhufan san beektanii baqa irriba beektanii dandeechitu ani dandeettanii to intiin jettanii hojii beektanii amma sa'aatii muraatti qoodha kasitti kan fayyadamanii jechuudha. Ani irriba kan rabtu yookiin sa'aatii baay'ate sa'aatii 5 sa'aatii 6 sa'aatii kasitti jechuudha. Egaa maal seetanii yeroo baay'ee ijoolleen waan akkanaa kun hin mudataa irribni kan itti jiru yoo baay'eedha yeroo takiyyayyuu nan beekaa jechuudha. Na booddee maal goote sharaftee ishiin hojii deemte jettee tuurafti jechuudha. Raftee mikineessaa iisisti sobdee. Mikineessaa yeroo iisistu kana ishiin itti bilbiltee laalaas itti bilbilti. Isheen immoo kennisaan jira jetteetu silkii jalaa kaasuudha eenyu ishiin barri dura dhaabbattee kana laaltuu ishiin argine. Naaf maal jechuu barbaadetanii ijoollee baay'ee mudata amma beektanii mixattii takka asuma irratti TikTokuma kana irratti waa ishii yeroo dhuftee naannoo ji'a lama waan akkasiiti dhuftee too beektanii nama guddoodhasi yeroo baay'ee gisee hojjettu namoonni tokko irriba hin danda'anii beektanii dhuftee ji'a lama jechuudha biyya galchite. Namni tokko komiqanyaan dhugaa dubbachuuf ishiin nama guddoodha irriba dadhabdee yeroo bakkuma hojjettu sanii ganamaan kaatee halkan kaasu natti fakkaate namoota baay'ee gargaara irriidha gara TikTokii kanatti beektanii seenan ishee baay'ee takka nama garaa nama nyaatti hin galchite akkuma Filipiinii tanaan rafti nan rafa jette baqa dhukkubbii wayii tan qaba jette yeroo hunda baqa sa'aatii halkan waan kaatuuf deebitee an danda'ee to'oon xiqqoo rafi malee danda'ee hojjechuu dadhabee jette. Isaan booda yeroo kanatti na galchite jettee gara TikTokiitiin dhuftee mana Abiibatitti seenaa ishii kana himattee yeroo himattutti namoota baay'ee nama gaddisiisti dhugaa dubbachuuf baay'ee garaa nama nyaatti. Namoonni baay'eenis ishee gargaaranii jiru. Yaa ta'u malee immoo yeroo haaraa addisii dhufan kana waa baay'eetu nama mudata. Mudannoo hedduudha. Alamaan seetanii yeroo biyya Arabaa kana dhufu baay'ee reebuma natti gadi buusa baqa ganama giddiin ka'a ganama biroodhaan kan ka'anii beektanii naannoo guyyaa 2-3 tokko araffadeetan ka'e. Isaan booda ani gara mootummaatiin dhufee yeroo kanatti ejensiitti na himatte ani kaachi keessa hojjettutti niitiin himatte yookiin nan deebisaa yookiin immoo riba kana asirreeffattu ganamaan kaatee wanta qulqulleessitee qursii hojjechuu qabdi kan jedhu tokko naannoo ji'a lamaa waan akkasii guutetan jira. So danda'ee to beektanii baay'ee ulfaata ture dhugaa dubbachuuf akka uummattan baqa irriba kana baqa irribni kun akka bitti narraa baduu danda'a jedheen baay'ee takka yaa'u yeroon dura jalqaba deemanii nama xiqqoon ture beektanii biyya Arabaa yeroon deemutti dhugaa dubbachuuf waan akkas adda akkas osoo amma ta'ee yaa'u asaabutu jira moo yaadu jira. Kanaaf waan akkasiin nama mudata baqa yeroo baay'ee waata irraanfachuu akkasumas immoo isaan mana ba'anii turanii majlisii beektuu miti majlisii isa jedhamu warri dhiiraa ka ta'anii guddaadha manichi beektanii isa qulqulleessinaan jedhanii deeman keessummaa ture. Yeroo kanatti qulqulleessinaan jedhanii gaafa deeman ani qulqulleessee fixee Qarreen girmaneetti jira ganama waan akka ibsachuudha. Isaan kan deemanii gara galgalaati soo achuma rafee beektanii rafee isaan booda sa'aatii dheeraa rafee dhugaa dubbachuuf amma yeroo dhufan warri dhiiraa dura galu naani mikineessaas achuma godhee
firaash sanarratti bahee rafee achi yaa'u nama gaarii turanii dhugaa dubbachuuf namoota inni bira nagahee baay'ee nama gaarii turanii nama bakka gadamu nakaasu malee baay'ee tokko nama baay'ee walitti dhiyaannu akkasumas araboota bakka beeksanii baay'ee nama gaarii turanii so kanaaf dhufanii yeroo dhufan kanatti haaluma gaariidhaan ka'ii waan akkasiinaan jedhanii nakaasanii isaan booda andarree qaan facaatuma ka'ee isaan booda yeroon ka'usanitti beektanii wannan ka'uu namoota warra ijoollee dhiiratii chuman ka'ee achi ba'ee deemee isin jira naashini Philippines Tunisia amma akkas taatee isin jira osoo namoonni beektanii yeroo amma kanatti namoonni hundi akka duraasanii hin jiru qayyaraman hundi dhugaa araboonni akka duraasan hin jiran bakka duraasan hin jiran yoo waan hundi waan jijjiirameef haalli ikoonomiitillee waan hundi jijjiirameef isaan irra jijjiiramanii jechuudha namoota gaggaarii turan dura amma baaktanii baay'ee araboonni baay'ee intinii taatee jirti kanaaf maal jechuu barbaadetanii ijoolleen akkanatti mudannoo akkanaas mudatee baay'een keessan hin jirtu ishee ka beektanii kan mimchiyoo biyya galchitee san sinitti himaa ture achi kiyyatti hin darbe ishiin galtee akkuma kiyya taate ishiinillee mana qulqulleessi naan jettee deemte achi beektanii ganaman ka'e jettee nama guddoodhalleedha beektanii isheen tuni qulqulleessaa osoo hin jiruu bakka achi rimnan saalonii raftee akkuma argitan saalonii raftee turte isaan booda dhuftee yeroo baay'ee bakkuma raftinatti dhuftee animmoo nan dhukkubsadha saatii dheeraa dhaabbachuus hin danda'u jettee isaan booda biyya nagalchitee akkanatti qarshii ammanaa baaseen biyyaa ba'ee jettee namoota hedduun gargaaranii isiniin jedha maaliifan kaaseetanii Philippines tunillee dhugaa dubbachuuf waan akkasiitii mudannoo akkana warreen qabdanii so beektanii wanti dabarsan waa baay'eedha namarratti murteessuunis hin danda'amu keessattuu warreen haaraa dhuftanii waan akkanaa kanan godhina namoonni duraatii fi namoonni ammaa haddaan dhugaa dubbachuuf baay'ee amma hundumti isaaniiyyuu wilxii ta'anii jiru akka duraasanii miti kanaafiyyuu mudannoo akkanaati jira araboonni biyya irree galchuu dandeessi akkasuma ofirraa baasanii dhugaa dubbachuuf biyya kanatti immoo sirii biyyatti irra sin galchan birootti irra sin deebisanii ofirraa baasanii gassee darbu jechuudha alatti kanaafiyyuu warreen waan akkana irriba baay'istanii of eeggannoo godhaa isiniin jedha waan akkasiitii dhugaa dubbachuuf beektanii wanti biyya ormaa keessatti waa baay'eetu jira mudannoo waa baay'eetu jira ግን yeroo baay'ee እና ሪምኒ ኩንሲ hinuma darba hinuma dhiifama baqaamuma bara deemanitti namarraa darba beektanii እና kan jedha mudannoo kana warreen qabdan komentii jalatti nu barreessaa nu jajjabeessaa isiniin jedha viidiyoo biraatti nan walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jechuun jaalladha ijoolleen tokko beektanii xiqqooshii waa'ee haasaa keenya kanarratti hin dabramtu natti fakkaata